Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha. Anis nagaan qaba alhamdulillah. Hordoftoonni Abduu Moobaayil jala jirtan hundi keessanuu baga jiraataniin isiniin jedha. Arramee furmaata waa'ee iimeelaa irrattiin waa tokko isin agarsiisa. Maalinni iimeelli fakkeenyaaf yoo maal ta'e rakkina fidee jira. Fakkeenyaaf hedduun iimeelaan jechuudha. Namni kan haak ta'ullee fakkeenyaaf hajaa gurguddoo iimeela fayyadamuu dandeenya. Feesbuukni kenna iimeelaan wantoota akkanaa kanneen jechuudha. Iimeelli yoo maal ta'e rakkina godhatee jira. Yoo rakkina godhate ammoo furmaanni isaa maali? Akkaataa itti iimeela keessan cheek godhattan akkamitti akka laaltanii fi akkamitti akka baaswordii isaa jijjiiratan yeroo shakkitan akkuma feesbuuka baaswordii jijjiiranutti iimeelli kophaa baaswordii isaa jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaasitti na waliin tura. Ammas maalinni warroonni iimeela banachuun namoonni hedduun ni beektanii warroonni hin beeknes jechuudha. Iimeelli karaa lamaanii ka banamu. Irra karaan hedduutu jira. Fakkeenyaaf namoonni gariin namaan nuuf baniyanii namoonni gariin ammoo kompiitaraan banii moobaayilatti naqadha waan akkasii jedhan. Silkii haaraa yeroo bitattanis ta'ee silkii keessanis namoonni gariin amma pilee istooriin kophaa akkamitti banamaa gaafatan waan biraa iimeelaan akkamitti kaayannaa gaafatan wantoota kana hundaaf karaan banamuun iimeelli karaa lamaani. Daqiiqaa lama yoo guddate yookiin daqiiqaa takka sanis baneetiin isin agarsiisa. Hanga dhumaatitti na waliin tura. Akkamitti akka baaswordii jijjiiratanis akkamitti akka yoo inni haak ta'e yoo ammoo iimeelli sun shakkamee jiraate mallattoo akkamii agarsiisa. Hunda san agarsiisa karaa kamiin baaswordii jijjiiran ka jedhullee isin agarsiisa. Hanga dhumaatitti na waliin tura. Warroon ammoo jalqabaaf gara YouTube chaanaala kanaa dhuftan ana haa dhufu Abduun jedhama. Abduu Moobaayil appiin jedhu kun YouTube chaanaala kiyyaa iddoo sabiskiraayib jettu kana tuquudhaan maamila chaanaala kanaa ta'a akkasuma mallattoo bilbilaa ka fuula duraa kanarra oggu takka tuqaan isiniin jedha. Videoon kiyyas yoo isinitti tole yeroo hundaa'u laayikii godhuun dagatina waan isiniin galiin ammoo komantii jala barreessa warri haaraa dhuftan viidiyoodhaan ajaa'ibaa hedduutu jira jala kanarraa irra gaddeemaatii laalaan isiniin jedha viidiyoodhaan barumsaa hedduutu jira asirra mee jalqaba irratti jechuudha iimeela kenna fakkeenyaa fi jalqabamee warra iimeela hin beeknee fi iimeelli karaa lamaan banama obboleeyyan karaan tokko karaa laafaan jechuudha karaan itti silkii keenya ufii isaatii pilee istoorii footoo maqaa yeroo qabannu akka inni ufii isaatii seef ta'u karaa kamiin godhanna. Siitingii keenya seenna. Eega siitingii seennee booda jala kanarra jechuudha. Akkaataan siitingii silkiidhaan wal dhabuu danda'a silkiin kama fedhe haa ta'u. Kilaawud inda akaawuntiitu jira. Kilaawud inda akaawuntii kana keessa seentan. Eega ay seentanii booda akaawuntiitu jira. Warroonni banachuu beektan obsaa kana nama hin beekneef kana agarsiisee warri iimeela keessaa qabdan ammoo mallattoo akkamii akka agarsiisuu fi akkamitti akka baaswordii jijjiiratan isin agarsiisa. Eega as dhuftanii kunniin ka gubbarratti mul'atu kunniin jechuudha. Kaan amma qalamaa irratti dukkaneessa kunniin iimeela duraan keessa jiru. Iimeela duraan keessa jiru kan osoo hin ta'in haaraa banachuu barbaanna waan ta'eef ol oofna. Eega jala kana ol oofne jala kana aad akaawuntiitu jira. Aad akaawuntii tanarratti tuyna. Eega aad akaawuntii tuyne as keessaa googil ka jedhu barbaanne googil filanna kunoo googil irratti hin tuqa. Eega googil tuqee booda waan daqiiqaa takkaati waan nama kadhattanii miti. Yeroo as dhuftan baaswordii keessan itti naqe ka qafoodha ka ittiin qollofattan bootarnii ta'uu piinii ta'uu jechuudha. Ittiin naqa. Eega itti naqee booda kara amma itti aanutti na ceesisaa jechuudha. Kunoo as naa dhufe jechuudha. Amma maal naan jedha iimeela haaraa itti naqachuu feetamoo haaraa banuu feeta. Haaraa banuu fedha waan ta'eef kunoo kireet akaawuntii jala kana. Kireet akaawuntii irratti hin tuqa. Eega kireet akaawuntii irratti tuqee asirratti ammoo maqaan kataba. Maqaa kataba fakkeenyaaf anamma abdi. Abdi jedhee katabe. Anamma uma fedhe maqama fedhee moggaasa abdi. Asillee abdi jedhee moggaasa abdi hayyee. Achi booda neekist. Qalbiin na hordofa. Guyyaa filadha asitti guyyaa dhaloota keessan jechuudha. Uma fedhe haa ta'u. April fakkeenyaaf anamma kana filadhe day guyyaa 5 asittis bara 1989 jedhe homa fedhe haa ta'u jala kanatti jaandar tanaan filadha asittis maaliin godha faamilii yoo dhiira taate yoo dhala taate ka gubbaa faamilii filattan yoo dhala taate ka jala dhiira taate ka jalaa filattan dhalaa taate ka gubbaa filattan anamma dhiiraan filadha achi booda neekist jala kana. Asitti ammoo iimeela kee maaliin moggaafachuu feetaa jedha. Fakkeenyaa fi abdi maqaa feetan katabdaniiti duratti lakkoofsa dijiitii 3 ta'uu 4 ta'uu dijiitii 3 yoo ta'e yoo 3 isin dide 4 godhattan. Fakkeenyaaf anam abdi godheeti lakkoofsa 88 takka duwwaa takka godhe fakkeenyaaf. Yoo maqaa kanaan fakkeenyaaf yoo inni furaa dhayees lakkoofsuma dura dabala. Waan biraatii miti nu dideen jedhina. Next. Kunoo naa fudhatee jechuudha. Amma asitti ammoo maalinni baaswordii istorongii takka itti godhatan baaswordii namni biraa beekuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf nama mee baaswordii anillee ittiin godha. Baaswordii itti naqeetiin jira. Baaswordii gubbaratti kama naqxan jalatti illee naqxan. Konformiteetu jalaa tanatti jechuudha. Maqaa ta'ee lakkoofsa ta'ee waan feetan itti naqxan amma kunoo itti naqadheetiin jiran. Baaswordii gubbarra naqe kana jalattis naqee jechuudha. Achi booda maaliin godha neekist.
kunoo naaf fudhatee jira. Asitti lakkoofsa kee itti naqee jira. Lakkoofsa yoo feetan itti naqxan yoo iimeela jajjaba sakuriitiidhaaf barbaadan itti godhatan yoo feetan. Yoo fedhiin ammoo jala kana skip. Yoo lakkoofsa itti godhatan lakkoofsa isin naqxaniitiin kunoo yes I am in gootan. Yoo lakkoofsa itti naqin ammoo akkanuma dhiiftanii jala kana skip. Lambara keessa yoo itti naqin skip godhan amma fakkeenyaaf itti naqanne lakkoofsa jechuudha. Kunoo iimeela banadhe jechuudha. Kanneen seera isaa dubbisi jedha. Anamma seera isaa dubbisee jira. Isin yoo feetanii dubbistan jala kana I agree tanaan tuqa. Kunoo banadhee jira jechuudha. Kunoo iimeelli kiyya kana baaswordii jalatti naqadheetiin jira. Achiin booda wantoota amma wanni reefan karaa lamaan banama isiniin jedheef maali? Wantoota as jala jiran kana hunda isaa keessa ofiif isinii gala. Yoo YouTube barbaaddan, yoo Play Store, silkii haaraa yoo taate, Google Drive, Map, iimeela hunda isaa keessatti ofiif isinii seef ta'a. Kanaafuu karaa kanaan iimeelli kabaramu amma banee xumure garuu haa ta'u hoo banee keessaa bahuu hin geenne jala kana neekistetu jira neekist tuqee jechuudha nama. Kunoo banadhee xumure jechuudha. Banadheetiin xumure jira jechuudha. Kanaafuu kunoo amma iimeelli reefuu bane suni kunoo as keessa naa jira jechuudha. As keessa naa seenee as keessa jira jechuudha. Karaa kanaan iimeela banattan karaa laafaadhaan naman kadhatina. Amma Play Store kiyya yoo seenillee fakkeenyaaf yoo silkiin tun haaraa taate Play Store banuu nan barbaachisu, iimeela banuu nan barbaachisu, footoo kiyya iimeela irra kaachuu yoo barbaade waanuma silaa iimeelaan silkii kanarraa kaayamu hunda iimeeluma kanaan jechuudha. Baaswordii isaa qofa kan itti katabdan san hin qabattan yaadannoo keessatti mataa keessatti hin dagadhee maali hin jedhina hagana jechuudha. Amma iimeela duraan keessaa qabnu karaa kamiin haak ta'uu isaa beekna waan jedhuun isin agarsiisa. Iimeelli keessaa qabdan iimeela irra seentan fakkeenyaaf iimeela jechuun Gmail kanarra seentan appilikeeshina kana jechuudha. Yoo silkiin teessan appilikeeshina kana hin qabaanne gadi buufattan jechuudha. Kanaafuu silkiin hin qabne jiru wajjin dhufa Gmail irratti seenna. Eega irra seenne anamma iimeela kanaan keessaa qaba haa jennu. Iimeela kana fakkeenyaaf mee iimeela biraatiin as jijjiiree isin agarsiisa. Iimeela kunoo jala kana tuuxaniitu maan jijjiiratan jechuudha. Yoo iimeelli duraan kan biraa keessa jiraate bakka xiyyaa kana tuuxanii achumaanuu haa bartaniif isin agarsiisu jira. Xiyyaa kana tuuxaniiti iimeela amma itti bananne kunoo kaan amma itti bane isa kana abdii 88 kan jedhu kana kaan amma haaraa bane jechuudha. Amma kanaafuu maaliin godha mee fakkeenyaaf isa kana irratti hin tuqaa haa jennu. Isa kana irratti tuqeeti inni kun mee iimeelli kun likkii jira moo yookiin namni biraa itti fayyadamutti jira yookiin ammoo namni na xalafee jira waan akkasii yoo shakkitanii jiraattan ta'e laaftumatti eessaan barraa gubbaa kanarra gara harka bitaatiin jiru sarara kanarratti tuqna. Sarara kanarratti eegatu jala kanarra irra oloofna. Dura iimeela barbaannu as keessatti seef goonaa as keessa galchina isiniin jedhee jira. Siitingii ta'etu jira jala kana siitingii kanarratti tuqna. Eega siitingii irratti tuqne booda iimeelli hedduu yoo haala kanaan isin dhufe fakkeenyaaf amma kiyya iimeela hedduutu naa dhufe yoo isin ammoo iimeela tokkocha ta'e tokkocha yoo hedduu as keessatti isin dhufe iimeela reefuu laaluu feetan san irratti tuuxan iimeela reefuu barbaadan irratti tuqa fakkeenyaaf irratti tuqeetiin jira. Eega haala kanaan bifa kanaan as dhufe booda gubbaa kanarra manaajur Google account kayitutu jira gubbaa kana isarratti tuuxan. Eega isarratti tuuxanii booda as isinii dhufaa jechuudha. Amma kunoo dubbiin asitti adda isinii baati. Kunoo akkuma agartan kana kunoo bika lammaffaa irra jiru kanarratti jechuudha. Sakuriitiin isaa baay'ee laafaadha. Sakuriitii isaa cheek godhii yookiin sakuriitii isaa jabeeffadhu. Sakuriitii isaa ammumarraa deebi'iitii tolfadhuu jedha. Akkuma agartan kana jechuudha. Ashuu is found. Kunoo sakuriitii ashuu is found. Sakuriitii isaa ammumarraa teesti godhadhu ammumarraa sirreeffadhu jedha. Kanaafuu maal gootan amma sakuriitii sirreeffachuu deemna. Personal info keetu jira. Personal info kanarratti tuqna kan lammaffaa jiru. Personal info kanarratti eegatu inni booda as nuu dhufaa jechuudha. Eeginni as nuu dhufee xiqqasho ol harkifneeti jala kanarra kunoo jala kanarra bakka baaswordii mul'isutu jira kunoo. Let's change it. Fabraarii 13 kunoo fakkeenyaaf ati baaswordii kana jijjiirattee ka jirtu Fabraarii 13 jedha. Baaswordii yeroo hunda jijjiiradha jechuudha. Yeroon shakkee yeroon haala kana naffide. Fakkeenyaaf amma kana maaliin godha bakka baaswordii jettu kana dura fuula dura xiyyaa jirtu tanaan tuqaa jechuudha. Xiyyaa tana eegan tuqee booda mee maal akkanaa fidu walumaan laalla. Kunoo as naa fide jechuudha. Facebook iimeelli kuni kee ta'uu beekuudhaaf baaswordii isaa itti naqii jedha. Ifaa isiniif. Amma maaliin godhaa baaswordii isaatiin itti naqa jechuudha asitti. Baaswordii jijjiiruu deema amma asitti akkasiin harkaa waliin dhoyne. Kunoo baaswordii itti naqeetiin jira jechuudha. Baaswordii iimeela kanaa itti naqe. Dirqama ammoo baaswordii jijjiiruudhaaf baaswordii isaa beekuu qabdan yookiin iimeela namaati jechuudha yoo baaswordii isaa hin beekin. Kanaafuu eega iimeela kana baaswordii isaa itti naqee booda neekistatu jira jala kana neekistiin godha. Mee maal akkanaa dhufu walumaan laalla ammas. Kunoo as dhufee jechuudha. Amma maal naan jedha baaswordii jijjiirii jedha. Kunoo new password ni agartanii baaswordii haaraa itti galchii jedha.
Jala kanattis baasordii makana galchaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf hin jijjiirama baasordii jijjiira jechuudha. Asitti wanti adda isin baasuu barbaadu maal inni niiw baasordii haaraa na hiixan ka duraaniitii miti amma asittis baasordii haaraa na hiixan jala kanatti baasordii masin na hiixan kana irra deebisanii itti galchitan jechuudha. Asitti kan asitti galchitan kana asittis galchitan. Amma eekunoo baasordii itti galfadhee jira. Baasordii asii galchitan asii galfattan baasordii jajjaba itti galfattan eega haala kanaan gootanii booda change baasordii kunoo jala kana jechuudha. Change irratti tuqee jechuudha. Kunoo naaf xumuramee jira jechuudha. Get started xumuradhee jira jechuudha. Amma kunoo bikka reefuu san jechuudha. Amma mallattoo reefuu irratti na agarsiisan kunoo amma jala kana ni agartanii sign in recover bakka biraa keessaa akka bahu feetaa jira kunoo ni agartanii akka bahu feetaa qafoo kanneen keessa jiraa akka bahu feetaa email keessaa qafoo biraa keessaas akka bahu feetaa jira akka keessaa log out ta'u feetaa anammoo isin agarsiisuuf malee waan hin gartee hin barbaadiniif isin ammoo keessaa log out gootanii jechuudha. Asitti sign in qafoo kana keessatti akka ta'u feetaa jira. Sign in qafoo kana keessatti ni gootanii qafoo biraa keessaa ammoo ni bahaa jechuudha. Haala kanaan baasordii isaa jijjiirattanii sodaata akka malee itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf baasordii biraa email biraa jechuudha. Kan rakkoo kanarraa bilisaatiin isin agarsiisa. Fakkeenyaaf amma email biraa mee as naqee isin agarsiisa. Email biraa tokko mee as fudhaa. Kunoo email kan as fudhaa. Eega as fudhee booda bakka reefuu saniin dhaqaa jechuudha. Kunoo settingii dhaqaa. Settingii eega dhaqee booda email san irratti tuqaa. Eega email san tuqee manage Google account mee walumaan laala akka reefuu san kan agarsiisuu fi kunoo raayitii naa fide jechuudha. Sakuriitiin kee eeggamaadha kunoo ni agartanii raayitii green irratti naa godhee raayitii bulee irra naa godhee sakuriitiin kee eeggamaadha email kee shakkii tokkollee hin qabu ka jedhu haala kanaan naa fide jechuudha. Bifa kanaan email keessan baatiidhaan jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Akkuma email akkuma lakkoo baasordii Facebookaatitti baasordii email keessanii jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Yoo namni emailaan nu hack nu godhee email kiyya namni itti fayyadamutti jira namni emailaan na hordofutti jira wanni isin sodaattan takkallee hin jiru jechuudha. Haala kanaan email keessan baasordii isaa jijjiirattanii itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kana fakkaata barumsa kiyya har'aa akka irraa gammaddan abdiin qaba. Waan isiniin galii yoo jiraate komantii jala barreessaa. Viidiyoo kiyya laayikii godhuun dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.